Addunyaa irra jiraannu kanarra yakka hedduutu jira. Akkasuma immoo adabbiin yakka kanaaf ta'us hedduutu jira. Kana malees seerri nama ajaa'ibsiisu baay'een hin dhabaman. Eeshiyaa keessatti kan argamtu Sri Lankaatti namni 4 ajjeesee adabbii du'aatiin adabama. Namni bineensa bosona keessa galu eega ajjeese du'aan kan adabamu yoo ta'e namni nama ajjeesuu duba. Mootii biyya Siwiizerlaandii fi dhugaalee ajaa'ibsiisoo isaanii. Maaswaatii sadaffaan waggaatti niitii tokko fuudha. Dubara malees hin fuudhu. Ammas eega ulfaan booda fuudha. Mootota tujjaara addunyaa 19 keessaa isa tokko. Mootii Maaswaatii sadaffaan kana malees raajiiwwan garagaraa wacaqatti qaba. Hancoo alanfachuun dhorkaadha. Hancoo alanfachuu hundi keenya amala godhannee jechaa deemna. Singaaporitti garuu qilxuu yookaan ammoo hancoo alanfachuun dhorkaadha. Yoo dooktarri qorichaaf si heezabe malee. Armeeniyaa keessatti taphni cheezii bakka guddaa qaba. Biyya xiqqoo ollaa Turkii, Joorjiyaa fi Iraan tana keessatti akkuma barnoonni herregaa fi seenaa kaarikulamaan deeggaramuun taphni cheeziidhaa ni kennama. Ollaa biyya keenyaatti kan argamtu biyya Keeniyaa keessatti saba Lu'oo jedhamutu jira. Akka aadaa yookaan ammoo safuu saba kanaatti shamarreen tokko erga heerumte booda abbaa mana ishee kabajuu fi sodaachuu qabdi. Kan isin ajaa'ibu garuu abbaan mana ishee bilbila yoo bilbile bakkaa fi haala kamiyyuu keessa yoo jiraatte bakkuma jirtutti jilba isheetiin jilbiiffachuudhaan isa haasessiti. Kana yoo goone akka safuu cabsiteetti.